Kun sagantaa BBC afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC afaan Oromoo nu dhiyaadhaa bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Magaalaa Naqamteetti aduun sadiin ba'uu himan jiraatonni akkamitti ilaalan? Lixa Oromiyaa ga'a. Akkuma maqaa keenya lixa yoo taane yoo har'a ganamaan taane bahaa taane jechuudha. Waaqayyoo akkasitti nu ilaale isa nutti dukkanaa'e waaqni nuuf ibse. Maatiin dubartii Yuunivarsiitii Finfinneetti waggaa dabre jeefamtee maal keessa jiran? Waggaa tokko gunda kun onumaan bo'aa maatiin kiyyeen bo'aa hirriiban qabnu hojiin an hojjedhus kan tana dura hojjedhee maatii kiyya bulchus sababa kanaan dhaabbate. Dhimmi hidha Abbayyaarraatti pireezidantiin Ameerikaaf kan Masrii mari'achuu fi oduu biraalee harka qabaa. Aan asli galgalooti nu dhiyaadha. Dhaggeeffattoota oduutiin jalqabaanii pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayidenii fi pireezidantii Masrii Abdul Fattah al-Siisiin dhimma hidha haaromsa Itoophiyaarraatti mari'achuun isaanii ibsam. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi marii hidha kanaa gamtaa Afrikaa jalaatti akka furamuu fi mariin dafee akka eegaluu dhaamanii turan. Masrii fi Suudaan jaarsuma gamtaa Afrikaa UN fi gamtaa Awurooppaa gaafatanillee Itoophiyaan irra deebiin waa'ee mirga bisaanii mari'achuun akka hin barbaachifne ibsiti. Marii Ameerikaaf Masrii humaalii Hamza Huseenitti saniif ibsi. Pireezidaantiin US Joo Baayiden gita isaanii ka Masrii Abdul Fattah al-Siisii waliin dhimma hidha haaromsaa Itoophiyaa irratti bilbilaan mari'ataniiru jedha. Ibsi waajjiraalee mootummoota lameenii ba'e. Pireezidaant Joo Baayiden marii pireezidaant al-Siisii waliin taasisan irratti gahee Masriin Israa'elii fi Palestaayin waliigaltee waraana dhaabuurra akka gahaniif gumaachite galateeffatan. Pireezidaant Joo Baayiden yaaddoo Masriin dhimma hidha haaromsaa Itoophiyaa irratti ibsachaa jirtu akka hubatan mirkaneessaniiru jedha. Ibsi Waayit Haawusii ba'e. Fedhiin Masrii, Sudaanii fi Itoophiyaa karaa dippiloomaasii qofaan guutamuu akka qabu Ameerikaan akka barbaaddus ibsaniiru pireezidaantichi. Akka ibsa waajjira pireezidaantii Masrii fi gabaasa Rooyitersitti ammoo pireezidaantonni lamaan waliigaltee mirga bishaanii fi misoomaa garee hundaa kabachiisuuf carraaqqii dippiloomaasii akka cimsan waliigalaniiru. Itoophiyaan irra deddeebiin marii kana keessatti waa'ee mirga bishaanii mari'achuun akka hin barbaachifne ibsaa turte. Waggaa dura pireezidaantiin duraanii US Donald Trump biyyoonni sadan akka waliigalteerra gahan sochii eegalanis Itoophiyaan garuu Ameerikaan Masriif loogdi jechuun waliigaltee akka hin mallatteessine himte. Ergasii Donald Trump Masriin hidha haaromsaa haleeluu malti jechuun kan isaan dubbatan komii guddaa kaasee ture. Torban muraasa dura jilli addaa pireezidaant Baayiden gaanfa Afrikaatti muudan Jeffrey Feltman hoggantoota Masrii, Sudaanii fi Itoophiyaa mariisanii turan. Marii kana boodas ministeerri dhimma alaa US ibsa baaseen dhimmi hidha haaromsaa Itoophiyaa gamtaa Afrikaa jalatti akka furamuu fi mariinis dafee akka eegalu dhaamanii turan. Masrii fi Sudaan garuu gamtaa Afrikaan ala US, UN fi gamtaan Awurooppaa gahee jaarsummaa akka qabaatan gaafataa turan. Masrii fi Sudaan Itoophiyaan marsaa lammaffaaf hidha Abbayyaa ijaartu osoo hin guutin dura nageenyaa fi akkatti hidhi kun dalagu irratti waliigalteerra akka gahamu gaafatu. Itoophiyaan gama isheetiin waliigalteen taasifamu fedhii dhaloota egeree biyyattii daangessuu hin qabu jechuun mormuu ibsiti. Yuunivarsiitii Finfinnee Hospitaal Xiquuran baasatti barattuu digirii lammaffaa akka turte Haayimanot Badhaadhaa eegii mooraa yuunivarsiitichaa keessatti ajjeefamtee waggaa tokko guutti. Abbaan isii obbo Badhaadhaa Fayyisaa rakkoo waggaa tokkochaan keessatti isaan dhaqqabee BBC'tiin yaadannoo isiitiif maatiin irraa mana isaaniitti walitti dhufan. Maatii olaanaatti dubbis. Egaa guyyaa ajjeefamtee dhageenya irraa jalqabnee agarraatitti guyyaa tokko lee boqonnaan arganne halkanii guyyaa teenyee boonyaa maatiin kiyyeen bo'aa annan bo'aa hirriiban qabnu guyyaadhaan Finfinneetti deebina dhimma kana hordofuudhaaf waajjira garagaraatitti waajjira mootummaatitti waajjira dhimmi ilaalu hundatti iyyata keenya galfachaan ture. Mucayyoon tiyya barattuudha. Ani nama waggaa 65ti. Sababni mucayyoon tiyya itti ajjeefamteef ani hin beeku. Mucayyoo tiyya guyyaa adiidha na jalaa ajjeesaniiti. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti yuunivarsiitii fayyaa barsiisu keessatti guyyaa adiidha na jalaa ajjeesanii iyyata garagaraa galchinee agammaa waajjira adda addaatitti fi waajjira federaalaa waajjira haqaatitti galchinee agammaa qormaatarra wanni jiru jira. Murtiin arganne warra shakkamee seera jara oole irratti namoota lamaan keessaa nama tokko irratti akka ofirraa ittisu ragaan itti raggaamee akka ofirraa ittisu godhameedha. Tokko immoo haala ragaan sanadaan waliin qindaa'iniif kan ajjeessaa keessaa illee
harka qaba jennee nu shakkinee kana dura qabamee tures namni tokko yaa'u ragaa adda addaa walitti qindaa'een dhiyaanne irratti jedhamee to'i manni murtii gadi bilisaan gadhiisee jira gaafa Maggaabitii bultii 22 haa ta'u malee ammas dhimmi kun yaa'u mootummaan ittillee deemaa turu manni murtii ittillee deemaa turu haqni kun akka duubatti harkifanne akka adeemsa seerallee beekuu baallu waggaa tokko keessatti sila wanni tokko argama jennee eegaa turre agammaa yaa'u beellamumaan deemaa jira. Kanaaf mootummaan ammas xiyyeeffannootti kennee warroota agammaa shakkamanii heeruun kennamee murtiin argatiin kan itti adeemamaa jiranii sanis akka atantamaan seeratti dhiyeessisu yoo ta'e akka dhiyaatan kanas immoo haqni kun turuun immoo aadaadhuma turuuf yaa'u nus miidhamaa waan deemnuuf maatiinis miidhamaa waan deemnuuf atantamaan haqa odoo arganne nutti tola dhugaan bahuu qabaa ummanni keenyas haa beeku dhugaan kun yoo bahe anis narra fagaafsan ishiin argadhu maatiin kunis dhugaa kana haqa kana yoo argate sammuun irrafa sammuun boqonnaa argata nus laallamuu qabna micayyoon barsiifadhe waggaa 25 xaartee bu'aa ishii odoon anin argin ishiin odoon argin bu'aa fi haala kanaan ajjeefamuun waan guddaadha anaaf jiruu kiyya mana kiyya kan diigedha gaddi kun. Dhaggeeffattootni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii akka waliigalteen waraana dhaabuu Israa'eliif Palestaan jidduu taasifamee laf qabatu Gaaza ijaaruu gargaaraa jette Ameerikaan ministeera jalaa Ameerikaa Antooni Blinken irdeebiin garuu lolaata hin deebinee fi rakkoolee namooma furuun murteessaa jedhe biyya lamaan jidduutti lol guyyaa 11 tureen namni 250 lubbuu dhabuu himan. Reefi pireezidantii duraanii Zimbaabuwee Roobert Mugabe bakki awwaalame baafamee irdeebiin bakka awwaalcha biyyaalessaa keessatti akka awwaalamuu fi hogganaan biyyattii ajaja dabarse. Mugabeen kabar 2019 keessa du'e akka fedhii isaatti baadiyyaa dhaloota isaa awwaalame. Maatiin isaa yoo reefi isaa bakka awwaalcha biyyaalessaa awwaalame diinii reefichi boolla baasuun sirnaadatti itti fayyadamuun malu jechuun sodaachaa turan himan. Barreessaan olaanaan UN Antonio Guterres pireezidantii Maalii fi muummee ministeera Maalii hatattamaan akka gadhiifaman gaafate. Loltooti biyyattii ergaa mootummaa fonqolcheen booda hoogganoota lamaan hidhe. Kun yeroo lammaffaa kan loltooti Maalii G9 keessatti mootummaa fonqolche. Namoonni hedduun Afrikaa irraa har'a guyyaa Afrikaa kabajaa oolan. Guyyaan kun guyyaa dhaabbatii tokkummaa Afrikaa kan amma gamtaa Afrikaan beekamu Itoophiyaatti dhaabame. Har'a magaalaa Naqamteetti aduun sadii taatee jedhanii jiraatonni samii ilaaluun guddoo ajaa'ibsiifachaa turan. Magaalaa Naqamteetti halkan bokkaan garmalee roobuu kan himtu jiraatun BBC'n dubbise dukkaan akkasii takka argeen beekuu jette. Lallistuun waan ganam kana naqamtee ture akkanaan himti. Ganama na'anii kanneen ka'ee argee naannoo sa'a tokkoo fi daqiiqaa 30dha. Sanii booda laftillee natti ulfaatte gaafan dachee ilaalu maal jedheen gaafa natti ol ilaalu aduun sadii taateetu baay'ee gara lafaatti ulfaattee ba'aa turte ifaa ture jechuudha. Naannoo aduu sanaallee waan akka sabbata waaqaa kan jedhamu jira miti itti marfamee jira duumessi wayii geengoo fakkaatti. Namni hedduullee odoon sana ilaalaa jiru bilbilaan telefoonaan natti bilbilaa turanii waan waaqni hojjechaa jiru ilaalii aduun nuuf baate sadii taatee waan jedhu namoonni bilbilaa turanii baay'ee ajaa'ibsiifachaa turre baay'ee kan nama ajaa'ibu namni ol ilaaleen beeku fakkaata waaqni kun illee akka ol ilaalan barbaade fakkaata nama uummata magaalaa Naqamteef ol ilaalaa jechuu barbaada fakkaata rabbi kunis. Egaa akkas ture baay'ee hojiin waaqaa kun dinqiidha kan jedhanillee jiru kan saayinsiillee haasa'an jiru namni hedduullee waaqa dinqisiifachaa ture hangaan bakka hojii koo deemuttillee namoonni konkolaataa keessatti karaarrallee waaqayyoo akkasittiin nu ilaale isa nutti dukkanaa'e waaqni nuufis ta'e waan jedhullee haasa'aa turan. Egaa ni beekta haala naannoo keenya kana jiru lixa Oromiyaa ga'a. Akkuma maqaa keenya lixa yoo taane iyyuu har'a ganamaan kaanee bahaa taane jechuudha. Egaa naannoon keenya egaa beektaa waa hedduutu jira. Namni waan ilaalu dhabeera bitaaf mirga ilaalee abdii kutateera. Waaqni kun immoo na ilaalaa jedhee waan jedhu sinaa ta'u namoonni baay'een hojii waaqaa dinqisiifatu. Hawaasni namoonni tokko immoo gara amantaattillee gaafa fidan waaqni nuuf araaramaa jira namni yoo nuuf araaramuu baatellee waan jedhanillee naa ta'u.
irra jireessi namaa rabbi gara isaanii akka jiru waaqni gara saba kana akka jiru haa ta'u akka kanatti argeen beekan umuriin jiraadhe keessatti biiftuu akka kanatti akka taate argeen beeku. Galatoom lallistu. Ayyatallee galatoomaa ulfaadhaa kilisti warri bbc afaan oromoo. Jiraatan biroo Eeliyaas Shabbir namni hedduun aduutan gad ba'ee ilaalu ka himu maaliif akka ta'e garuu namni bee hin jiru jedha. Aduun irra ba'e wanta takka rakkabdee magaalaa rakkabdee keessatti uumamee beeknee ture. Namoota akka gaafannetti taanaan immoo kana dura waan akkasii arginee beeknu jedhani. Uummati magaalaa gadi ba'ee ilaalee inni kaan footoodhaan inni kaan viidiyoodhaan waraabee gale. Namooliin kan waan kana dura waan akkasii arganii beekani namni tokkoyyuu waama addaas jedhanii dhiisani malee namni waa'ee isaa waan sirrii qabatamaa beeku hin jiru. Ayyee galatooma Eeliyaas. Galatooma. Uffii aduun akkamiin sadi fakkaattee mul'atti. Taateen kun ogeeyyi astiroonomiin akkamiin ilaalama. Dhaabbata qorannoo hawaa Itoophiyaatti ogeessa astiroonomii kataa'e obbo Kibret Atsba taateen kun akkamiin muddattee jennee gaafan. ይሄ ስም አለው ራሱ ይሄ አሁን ሶስት ሆኖ የታያቸው ስም አለው ሰንዶግ ይባላል። Taateen akkasii kun maqaa addaa qaba. Maqaan isaa saandoog jedhamee beekama. Atmosfeera keenya keessaa yeroo cabbii jajjabaan jiraatu ifni aduu cabbii keessa galuun deebi'ee calaqqisa. Ifni aduu cabbii keessa galuun digirii 60 deebi'ee kallattii biraatti calaqqisa. Isheen gidduu jirtu aduudha. Warri xixiqqaan lamaan ammoo balaqqeessa isaati jechuudha. Kallattii tokko irra dhaabbachuun yeroo ilaallu bifa amma mul'atu kanaan sabbata waaqayyoo halluu jedhamu irratti mul'ata. Haalli akkasii kan uumamuu danda'u yeroo roobni yookiin duumessi jiraatudha. ክሪስታል ውስጥ ይገባና በ60 ዲግሪ አካባቢ ይታጠፋል። ከዛ ያንጸባርቃል። ካየህ ከፀሐይ ሳይዝ በጣም ያንሳል። Itoophiyaa keessatti akkuma gaa'elaaf baajetiin guddaan ba'u awwaalchi namootaatiif iddoo guddaa kennanii maallaqa guddaa itti baasuun baratamaa dhufe. Sanduuq reefaa konkolaataa reefitiin geeggeeffamu faaya adda addaa namoota keessummeessaniif iddoowwan du'aa ga'een itti taa'amu dabalatee sirna awwaalchaa birrii 400 nan baasisuu Itoophiyaa keessa jira. Manni raawwachiisaa sirna awwaalchaa Nagaash Daggaafuu Finfinnee keessatti warreen argaman keessaa isa tokko. Hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Haayiluu Nagaash tajaajila baay'isaatiin eegalame gana 40 ga'uu dubbata. Inni hojii kanirraatti muuxannoo guddaa qaba. Gandi 25 oliif hojjete ture. Iddoowwan garaagaraa 4 banuun hojjechaa jiru. Sirni awwaalchaa konkolaataaf namoota dabalanii geeggeessuun baratamaa dhufee ka jedhu Haayiluun sirni gosaa fi sadarkaa garaagaraan akka raawwatu hima. የሳጥን አገልግሎቶች ከሀገር ውስጥ እስከ ውጭ ሀገር የሚገቡ ሳጥኖችን ያካትታል። አበባ ናቹራል ናቸው እንደዚህ ጀራቦች Saanduqoota reeffaa kan biyya keessatti hojjetamanii fi kanneen biyya alaatii galanis ni dabalata. Saanduqoota ilillii, atikiltii fi wantoota uumamaa akkasumas wantoota namtolcheen faayamanidha. Gareen sirna awwaalchaa raawwachiisanis jiru. Kanneen hunda dabalateeti jechuudha. Tajaajilli kun akkaataa fedhii fi humna maamilootaan xiqqoorraa hanga guddaatti ni jira. Meeshaaleen yeroo gammachuufis oolan kanneen akka dukkaanaa, teessoowwan, meeshaalee mana keessaa kaan hunda kan dabalatudha. Yeroo ammaa kana tajaajilli awwaalchaa kun akkaan baratamaa dhufeera. Saanduqoonnis akkuma soofaa mana keessaatti bifa miidhagoo ta'aniin hojjetamutti jiru. Dizaayinii garagaraan hojjetaa jirra. Namuu akka humna isaatti saanduqoota reeffaa kunneen ajajachuu danda'a. Kan gatiin isaa baay'ee guddaa ta'es jira. Fakkeenyaaf nu biratti gatii xiqqaan birrii 700 irraa eegalee hanga birrii 150,000tti jira. Kanaafuu tajaajilli keenya hunda kahammateera. Kan humna hin qabnes ka humna qabus fayyadamuu danda'a. Nuti tajaajila namuu irraa fayyadamu qabanneeti kan sochoonu. Jiraachuun akkuma fedhii waaqaa ta'ee du'uunis akkasuma waan ta'eef namuu tajaajila kana barbaada. Tajaajilli nuti kenninus dandeettii namootaa giddugaleessa ka godhate waan ta'eef namoonni hedduun nurraa fayyadamaa jiru. Yeroo ammaa 100 keessaa %90 siin jechuu nan danda'a tajaajila keenyatti fayyadamaa jiru. አሁን ብዙ ማህበረሰብ በጣም በቃ ከ190% ነው ማለት እሱ አሁን ማንኛውም ሰው እየተጠቀመ kadhageeffachuu jirtan sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromooti. Dhageeffattootni oduu dabalataan balaa volkaanoo ka Koongoo mudatu hordofee maatiin hedduun hagammaa ijoollee isaanii barbaadaa jiran. Sanbataa volkaanoon dhoo'ee lubbuu namoota 30 galaafatee manneen 500 barbadeesse. UNICEF ijoollee 100tti dhabamee jedhe. Dhageeffattootni sagantaan irraa aganumaa nu eeggatanii nu dhageeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaasii galgala hanaa nam jaalatan bakraaf isaniin dhaban hiikan isa isaan biraatti maanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Hamza Hussein gam teknikaatiin Oscar Bunga keessaniif dhiyeessan asli galgalooti agborii isaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.